اوكي قالت قد انا براك ابدا اوان تكا سنجر انو اكم دينك يتي انو اكم نايادو انو كانت يادو دبا في دجر وان دي اسني قال توما قصتي يا جنة جرتا دقي ساير تكيشو بايه قال توما اني دقي فدا فاتي يچا فاتي لايف روج راته ابدين ديمي اتايمو اوكي ان قصتي ساتله خلي مودين قد وي قصتي تير قد تورين فاتشا مال نغدين فاتين ام فاتي مال غد نمو ما دلو باس مال مال غدين مال نغدي فاتين ammallee waa si gaafa waa sin jechuu barbaade akkuma gabbaatee dhiifama jette kanatti yaa nama wajjin nyaattee waliin dhuydee wajjin dalagataa turte biyya san keessatti Dr. Mariyamaa wajjin ni beektaa jetti isiin nu keessa nu mara keessaayyuu intala shamaraa takkaallee dubartiidha isiillee dhiifama gaafachuu qabda akka yaada kiyyaatitti sii galee yoo wanni isiin si goote jiraate wanni isiin sitti balleessite jiraate keessa keetitti waan kamuu ni beektaati sii galee. أنا لالي أنا عرفاتي جتا أنا والله العظيم وبالله كريم ربي تقول جاني سيكاكا أوكي صدابة كانك ربي تقول جاني سيكاكا أنا وان باياسو في اللي واتو نديبا وان نديبو سن جتا فتين جدي سن رتي أوكي جتا نجدي سن رتي أنقبيدو بچو بربادي so jacha san isanin ke sanja da male media ratin jor okay yeah. so mal jachu barbade gabab se dabto maryam jachu wanta kanun gone kale sas wana gote jaden njen jachu arras wanta kanun gon nam to wanta kanun gon hinda gongore ilminama do gongore ya fred hawasa ya difa manaf goda rabbi jacha na fitada qaran lena jalat anani sin jalat arsi kingi miti hararge kingi miti nuti tokko nama sammuu dhokee gandummaan deema malee namni eklii qabu namni ballisee yaadu nuti oromoon takka yoo nuti tokko taanee nuti wal dhageenyee wal jala deemne tabba ba'uu dandeenya biyyaan baatana keessa faa kutaa wal qoodaa namni tabban ba'u abadan warra jala kana deemtanii arsii kingi jettan hararge kingi jettan ani isaan lachuunaaf qubni kun akkam qubni kun wal caalaa قمنا قوال تعالى أنا فكاس أرسين أنا فرومو أرجين أنا فرومو فتين أرسي بكمبو لبوين أرجع بكمبوت أنا أفتوك جبريل إنك بابر أدي وان سنجر ما عرفات وان لطيف سمبي أنا أسوأ جنبك نه كوي كذا تكارفات Yaada qabdu bicha fi haasawaa sai malee komantii namaa laaltee nama tokko deebisaan deemin waan dhufteef san himadhu dhiifamaaf dhufte dhiifama keessan himadhuuti komantii ilaalaa nama tokko nama dhuunfaati yaada deebisin sii galee bakka dogongorteerta waan kalee dogongores yaa hundumaa'u dhageeffadhu abdii atilleen gaafa wayii gastii fatii ol seene fatii jechuun fatii moo anima dhageeffadhu qoy ajaa'iba qabdan dammoo مالي بيتا وقارب بيدبج والله العظيم أنا واحد تو أسوسلا وان هاسو في الليل ندي بوتو جرا نللي ناسو وقافني أسوين دفع واحد لنا تملي والله ناسوان سو مال جتشو بعد قباب سي قستي والسينة نبيت أنا نجتي قستي فتي سينة نورين قافة يعني تكشف مولد الرجل وجاتها abdiyya salaam alaykum siin jedhe garuu salaamanni kharabbiiti nama walirraan ajjeefne sababaan ganda duketti atilleen na arrabsitee turte gastarratti so ana arrabni nama waayis nan godhu arrabsee ture maal na arrabsine dai waa kadu maalifi waan kalee sii godhe saniif waan kalee sii goone yoo waa tokko yaaddu akkan ana sawa jira takka farratati wanni guddaan ati hubachuu qabdu abdiyyen galata naanolleen jenne fatishaan galata naanolleen jenne wanni guddaan ati hubachuu qabdu hin dogongore sin jedhe namni si dogongorsiisa namni amantaa tan jedha musliimaa tanas si qajeelsiisuu danda'a
afaan namaa akkasin goon hin qabu. Ani ilma namaati. Ani gandummaan beeku. Namas gad bakka hin bu'u. Ani ijoollee durirraa illee miidiyaa kanarratti akka ol beenfatee shaabaran. Ani namni tiitokii kee jala na hordofu namni hordoftoonni kee ijoollee arsiiti. Abdii culullee galchiin qooyin galcha. Qoyati muteetara kee eenyu si kan? Ange enggak duru warra qaba muteetara. Qoyati anuu nan beeka callisi amma dhiisi ati anuu nan beeka likkii isaa itti magazina asirraa gabbu'e. Saniifuu ani ganda bakka hin bu'u. Maal jechuu barbaade? Abdii culullee atilleen afoon illaahi. Abdii culullee hedduu si galatoonfadha. Dumaashii kiyya qaalii. Si galee hedduu si jaaladha. Hedduu si kabaja. Bikka guddoo siif qaba. Hawaasa kiyyan qoflina. Wallaahi laadiim. Jiruun duniyaatu hanga xiqqaadha. Jiruu arra malee boru duunuun beeyi. Jiruu arra jiraachuu malee boru jiraachuun beeyi. Tanaaf ilmi namaa wal xiqqeessee wal qeeqee wal kuffisa. Arra jiraachuu amma eedanu amma asee laayifii kanarraa giseen beeduu danda'a. Lubbuu tiyatana rabbii tokkicha harkaa qaba. Jiruu hanqa kanaaf ilmi namaa kutaa kutaa fi gandummaan wal baase. Gawwummaa kiyya agartee. Ani gandummaa sin beeku. Oromoo nama qalbiin tiyya na jaalatte nan jaaladha. Nama qalbiin tiyya na jibbite nan jibba. Sammuutii yaaniin eemaramaan. Dur. Mul'achaan jirtu Abdii culullee seenee jira. Abdii culullee illee mul'atu atillee hin mul'attu. Asee seenee jira. Inni torkii keetiin na fakkaati. Okay. Taaptaabii godha hundi keessan. Dumaashi salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Rabbiif jecha afoon illaa siin jedhee jira. Naraa taqabbalteertaa? Duraa sitti naadde nu wafa lillaa sitti naarree bara namoota akka isa qunitti aarree malee si beena waan ta'eef namni si qaalu hin jiru. Okay. Dhiifama naaf godhaa isinin jechuu barbaade. Okay, laal ka waan amma Arafaatti waan asiin jiru na dhaggeeffadhu. Gaafa ati mana Maryam jirtu gabbaatee akkasitti bootte sanii namoonni hedduun isaa warroonni waa'ee gandummaa irraa hin qabne warroonni guddaan dhufee mallaqaan saappoorti si godhe manti si godhaniif akka waan ati dhugaan rakkattee boottee kanatti dhufee namni hedduun saappoorti godhee waan kee haasee namoonni hedduun sirraa haasawaa ture jechuudha. Nu gaafsanitti nuti galata guddaa siif oole galaa waan namaa godhan osoo haasawuu hin taane garuu wanti nuti si godhu tokko illee hin jiru. Amma laali abdi. Na dhaggeeffadhu kaa waan amma si deemuuf si galee. Ya dubbii xumuree gitu muryaa. Dubbii waan fixe booda na wajjaasayi. Gaafa takkasitti ani rakkoo keessa jira Oromootiyyaa. Ejji fagootti waan agaratan taanuuf keessaa baasanii waggooti jettu Maryam himateettee isa dhaggeeffataa ture. Booyaa turte jechuudha. Gaafa san immoo nuti hin qaanfannee jechuu maaliifuu waa hunda dhabnee jechuudha. Wanti Qoy kaasee inni haasaya Arafaat. Sana kanatti haasawachuu fi miti anammaa ajandaa biraan barbaadu wanti dhufee ajandaa fi miti ka'umsarraa waa wahii si gaafadha. Waa wahii walii gallaami. Dhibbaan dhibbattu nama si gorse nama si gorsine walumaa galatti. Ani waan akkas irraa jedhe. Okay? Waan akkas na boochise. Okay? Waan itti ba'uu na feesise kuni dhimma mataa kiyyaati. Rabbii tokkichaa fi ana qofaatu beekuu danda'a. Yoo natti tole. Kasi dogongorse nama moo sammuu keessa dogongorse walumaa galatti. Dogongora gisee siin jedhu waan na boochise wanti na boochise nu gara dhaabbadha. Waan na boochise dhimma onneetijaaf dhimma sammuutiyyaati. Namni dogongorsiisuun akkuma jiru tahee caalchisee yaani akka gandummaatitti namni na dogongorsiise haa jiraatu. Waan na boochise akka sammuutiyyaatitti marja waan agooteeti miti.
an galata abdiitii fi galata fatii wallaaleetii miti waan na boochise anaatu beeka sii galee Maryam namiitee osoo hin taane fatiin namiitee osoo hin taane an galata abdii wallaalee osoo hin taane maaltu akka akkas na godhe ana sabboona qoy si galcha sabri anaatu beekaa jechuu barbaadeeti. Amma amma fakkeenyaaf Arafaat waan tokko adda baase ilaal dubbii sobaa naasa'inii. Sobaa miti. Hoy ka atama dogongortee jirta. Ati amma aqilii sammuu keetiitiin